I'm very sure one time that impresses kana karam beita. I'm very sure mega dumat na wali mtura. Mega kargatan ille comment irat na bisa. Inni jalqaba magazine. Idon meeshaan garagaraa itti kuufamu maal jedhama? Magazine? No. We say what? A warehouse. A warehouse jedhama jecha. Good. Masaraa mootummaa maal jedhama? Masaraa mootummaa maal jedhama? Palace. Palace. Right? Good. Excellent. Inni taanumoo fooqidhan yookaan gamoowwan haalaan dhedheeroo samii keessa ol faffagaatan kanneen maal jedhan like Burj Khalifa kanneen like Clock Tower kanneen akka haramaa kanneen maal jedhan fooqii dhedheeraa kana. A skyscraper. A skyscraper jennaan jecha. I think sadan kana keessa waan argatanitti fakkaata. Isa dhumaa kanneen lamaan hin beektan jedhee yaada. Inni dhumaa manni dhugaatii maal jedhama? Dhugaatiin like iddoo alkoholiin garagaraa itti gurguramu maal jedhama? Bar or pub. Bar or pub jennaan jecha. Good. Isa dhumaa kana yoo argatanii jiraatan isin dhuguma vocabularyidhaan intermediate taatanii jirtan. Good. Inni dhumaa inni shanaffaan iddoon namni deemee itti bashannanu like movie garagaraa itti ilaalan maal jedhama? Isin dhaga'uutti hin jiru. Amphitheater jennaan. Meeqa argattanii koomentii keessa na beeksisaa. Repost, copy link adaraa isinii taata'u. Bye bye. Have a nice day.